Wanni qabadde isin dhufe akkuma beekamutti obboleeyyan kiyyaa paasapoortiidha akkaawuntii qabadde isin dhufe akkasuma immoo wanna tana jechuu ATM tana gaafa baafattan rakkoo guddaatu isinirraan ga'a. ATM hin baafatina akkasuma immoo tuyyuu gaafa akkaawuntii baafattan akkaawuntii keessan akka hin baane birriin keessan akka hin malleen keessan akka hin baane akkaawuntii keessan cufse jechuun galii malee akka baasin hin jirre goosisa. ATM tana immoo baafattan hin deemina. ATM tana jechuudha tana baafattanii hin deemina. Namni biyyaan baadeemtan ATM baaftanii gonkumaa hin deemina. Rakkoo guddaatu isinirra ga'a. Gaafa ATM baaftan. Ashamaa ka harka fuunee jirtu akkam nagaa keessanii faa keessanii ejaa alle nagaa koota alhamdulillah galata rabbi. Akkuma beekamu viidiyoon har'a qabadde isin dhufe waa'ee baankiitii fi akkasuma mootu waa'ee paasapoortii baafachuu namni dursa biyya namaa deemu paasapoortii baafata inni jira. Paasapoortiin baafanna itti deebinee akkaawuntii mataa keenyaan baafanna. Kuni kana jechuudha Oromiyaadha. Ifama Oromiyaadha kuni. Akkaawuntiin hedduutu jira. Daash baankiin, wagaagiin baankii, maalii baankii, jinnii baankiitu jira. Akkaawuntiilee kana maaliif isin jedhe waan kanan baafatina waan tanan baafatina gaa biyya namaa deemtu ATM baafattee gonkuma hin deemin. ATM jechuun mallan kee 00 irratti galee si eega gaaf ATM baafattee deemte. Maaliif koodii isaanillee koodii beeku ba ATM ma gonkuma baaftee hin deemin. ATM gaaf baafattee deemte rakkoo guddaatu sirra gayaa. Rakkoo mallan ike 0 irratti galee si eega. Inni biraa mootuyyuu ATM kana hin baafattu sanboodde mootuyyuu maal goota si fakkaata ati jechuudha. Gaafa deemtu ATM hin baafattu takka jenne lammaffammoo akkaawuntiin kee akka sochoon galii malee baasii akka hin qabnetti biraa deemta jechuudha. Hanga gaafaati galtuutti malee baasii tokko malee yaani galii malee baasiin tokko akka hin jirretti baankii sanneettee hojjechiifachuu dandeetta. Namoonni tokko hin ba'u jedhan. Siistamni mallaqa nama achirraa xaragan hedduutu jira. Hin jira. Awaash baankiitu jira, Oromiyaa baankii, Nigdi baankii, Daash baankii, Abisiiniyaa baankii. Itoophiyaa keessa baankiilee hedduutu jira. Baankii 44 ta'uun ooltu. 44 ta'an ana akka ta'in beeku garuu baankii hedduutu jira. 30 wayita akka ta'in beeku garuu baankiilee hedduutu jira. Gaafa argu Zanzan baankiitu jira, Hijiraa baankiitu jira. Hedduutu jira. Baankiilee hedduutu jira. Yoo kanaa miti jettanii mootuyyuu warroonni wannaa taatan Zanzan baankiilee baafattanii deemuu dandeettanii. Baankii Islaamati jechuudha. Zanzan baankiin suni Hijiraa baankiileen akkasuma sanis baafachuu dandeettanii. Keessattuu warroonni biyya namaa deemtan akka akkaawuntiin keessan hin baane goosisa. Akka akkaawuntiin keessan hin baane goosisa deema. Wallahi miidhaa guddaa isinirra ga'a. Wanna tanaan jechuudha. Wanna tanaan miidhaa guddatu isinirra ga'a. Gaafa keessattuu ijoolleen abbaa manaa qabdan yoo fakkeenyaaf birrii xiqqoo ol kaa'anna jettan waan isatti ergitaniin akkaawuntii baafattanii yoo jettan ATM hin baasina. ATM kana koodii keessa yoo hin beekan ta'eef nama abbaa manaa keetii itti himuu dandeetta. Hin beekamu. Garuu immoo waan isin jechuu barbaade yoo akkaawuntii baafattanii deemtanillee akka hin baane godha. Gabii malee, galchuu malee. Hanga gaafaati waggaa 10 ta'a irratti garuu galchuu hin dhaabin akkaawuntii keessanitti jechuudha. Hanga gaafa saniitti malee namni tokko akka hin baane goosiftee deemuu dandeetta. Akkas isin jechuu barbaada. Hattuun hin jiru hin jedhina. Hattuun bakka hunda jira. Hattuun kama si beeku si hata beeke fagoo dhufee si hatu. Kasiiri sitti godhu nama foon keetitu sitti godha. Kasi jeesu nama biraa bakka biraati tokko namni tokkollee dhufee si hatu. Namni tokkollee dhufee si maraaju. Namni tokkollee akka ati tuqamtu yookiin akka gara biraati sitti dhufu. Gara biraati bakka biraati namni dhufee nama sochoosu hin jiru. Nama tuqu hin jiru. Kama ati wajji nyaatte, kama ati wajji dhuude, kama ati keessa kee yookiin itti matte akka ati hin duroomne, akka ati bakka wantoota garagaraa sirratti raawwata, akka ati maraattu kasi godhu, akka hin jiraa miti akka mallaquma ati dalaydu kana
hin qaban harkatti si godhu gara biraatti sitti dhufu firuma kee keessaa sitti dhufa qaanama kee keessa fagoonatti dhufa gandee baluutinatti dhufa jedhin biyya baluutinatti dhufa jedhin kama sitti aanu kama si fakkeenyaaf gama hedduun jira wantoonni kun gama nama jaalalaatti illee hin jira karaara hedduun jira kanammoo gochuudhaaf isin rakkaan imaan rabbiin nama haa eegu tikuma isaa jirra kan wantoota garagaraa isin miidiyaa irratti dhagaa jirtanii namni si rafeen bulu namni wallahi gizema tokkollee ati yoo nama dalagatu taate ati nama yoo xaaratu taate biyya keessas jiraadhu biyya namaatis jiraadhu namni tokko kasitti dhufee waasii godhu tokkollee hin jiru wallahi lazi maali nire kasitti dhufee waa tokko sii godhu hin jiru kasi nyaatu malee kasi maraachuuf deemu malee kayoo birrii ati biyya ambaa jiraatte si jaalatu yoo ati biyya ambaa jiraatte si jaalate yoo ati biyyatti galte wallahi billahi ana biyya kana keessa taa'etu beeka yoo ati biyyatti galte okay sirratti hin dhawu yoo ati biyya kana jiraatte biyya Itoophiyaa kana keessa gaa biyya ambaa keessa jirtu immoo gaariin akka keetiin jiru jabduun akka keetiin jiru si faarsa gaa biyya ambaa jirtu laal yeroo san bakka siif qaba amma hoo maaliif ree waa sirraan argatu waan barbaadu san sirraan argatu gizee sanoo yoo liqaa barbaade si gaafata namoonni tokko immoo sammuu isaanii doomaa baatanii bir Ameerikaa faa deemne ani kabirri namarraa liqeeffatatu jira doomaa sammuu doomaa jechuudha garaa ofii malee maqaa ofii hin beekne hin jiraa miti amma namni doomaa jechuudha namoonni akkasii sun jechuudha wanna gaara duubaa hin beekamneef akkamitti namni yaada fakkeenyaaf ati biyya keessa jirta umrii kee guutuu biyya ambaa yaada hin ta'u bara hin ta'u rabbiin immoo waan ganama katabe hin hanqatamu haqa namaatiin namni dayfa namaatiin deemu immoo yoomuu hin milkaa'u afaanirraa gara harkarraa gara afaan yoo ta'e malee namoonni tokko akkasi namoonni tokko jechuudha namoota hedduu argina jechuudha anaa mucatti hiriyaa dhiyaa taanee nama tokko haasofsiifnee beekna wanni namni sun yaadu waa'ee mallaqaa malee waa'ee biraa yaadu mallaqaa fi yaada birrii gizee biyya ambaa jirtu beekagaa hin beekna nuti siistama ijoolleen garagara namatti dhiyaatuun hin beekna mallaqa yeroo ati biyya namaa jirtu mallaqaaf si barbaada mitiire abadan jechuudha namoonni akkasii suni amma isiniif barumsa ta'a nuufis barumsa ta'a hin socho'a namni hin jijjiirama namni fagootti yaadu namni jireenya isaa kana fagootti yaadu namni humna qabu namni fayyaa qabu yoomiyyuu taanan kufee akkan hafne beeka yoomiyyuu taanan garuu bar mallayni kun salphaadha hin dhargamallee hin dhabamallee namni ilaalchi namni siif qabu immoo akka waan ati yoo biyya keessatti galte yoo biyya kana keessatti galte abadan jijjiiramuu hin dandeenye abadan mallaqa harkatti deebisuun abadan biyya arabaa qofaa miti namni haftaamee ta'u bar miti biyya arabaa qofaa miti biyya keessallee taa'ee ka jijjiiramu hedduutu jira ilaalchi namni ati duraan sirraa fayyadame sii qabu immoo jireenya kee keessatti ati mallaqaa walitti hin deebitu yaada qabaami barumsa isiniif ta'a akka ati bakka nama abadan bakka mallaqaa walitti hin deebine nama jireenyi biyya kana keessatti illee siin tarre amma Itoophiyaa keessatti akkuma isaa sana agartee isaan tartuu mitiire isa sanii wanni taruu dhabduuf maaliif inaaffaa keessa isaa qabu wanni inni sitti inaafu yoo ati uffatte yoo ati dhiqatte yoo ati dibatte yoo ati gadi baatu yoo tsiddit jettee baate ilaalchi inni siif qabu maa namni suni na jala ooluu dhabe maa na jalatti naa gadi ta'uu dhabe maa an isaa ol ta'uu dhabe ilaalchi namni ammaa sii qabu kana keessattuu ijoollee biyya namaatirra namoonni biyya keessa jiran ilaalchi isaan sii qaban wanni isaan yaadan guddina kee keessattuu ijoollee biyya namaa ta'ee galte guddina isaanii barbaada akka umriin isaanii guutuun biyya namaa sanitti dhumu isaan gargaaru barbaada namni gaafa rakkate fakkeenyaaf sitti fayyadamee gaafa ati biyyatti deebite dhabillee qabaadhullee si yaadanne namni akkasii suni sammuun isaa sammuu furrii bichaadha jechuudha wanni inni yaadu sammuun inni yaadu ilaalchi inni sii qabu sammuu furrii tana bichaa baatee deema malee
sammuu biraa hin qabu qulqulluu. Isinii barumsa ta'a. Isiniif immoo barumsa guddaa ta'a. Isinii haa galu. Warri biyya namaatiin ka amma deemtullee ka amma deemuu heddus ka achi keessa jirtus namni si fayyadu nama foon kee ta'e qofa. Kasi duuka rakkatu nama ati asirra qubni kun walitti aana miti. Namni si fayyadu yeroo ammaa kana hin dagatin garuu barumsa siif ta'a. Nama foon ati irraa cittee garaa tokko baate abbaan tokko si ta'es haati adda'oo taates abbaan tokko gaafa si ta'es namni suni si yaada hamma tokko haa ta'u. Garuu immoo isaan keessa namoonni tokko lama yookiin yoo guutu yookiin nama 10 keessa idamii as keessatti qabadha. Nama 10 keessa namni 2-3 si fayyada. Hundi tokko miti kanallee hin dagatin. Ilmi namaa hagara haadhati iyyuu bahee tokko miti. Garuu kasitti aanee si fayyadu. Kasitti aanee si fayyadu isa haadhaaf abbaan kee tokko ta'e. Haadhaaf abbaan kee tokko ta'e. Isa abbaan kee tokko ta'e haati garagaras ta'es kasi fayyadu jira. Video kiyya asumarratti dhaaba. Video itti aanuun ammaalitti deebinutti nagaannaa tura. Yaada keessan akkasumas koomentii keessan barreessaa. YouTube keenya immoo subscribe gochuu hin dagatina. Inshallah nuti wanti kana hunda nuti fide dhiibban kana hunda nuti fidumaa inni isinitti fakkaate yaada nuti wali miqqanyinnati nuti walii qabnu malee otoo wal guddisuu barbaanne oduu garma YouTube kanaanuu kan kagaanu taane idduun keenya kutee jira. Dhufteen irraa barachuu dandeetta, wasochoosuu dandeetta. Sa'aatii 20 TikTok irra teenullee waa faayidaa nuun qabu hin beekna. Video kee asumarratti dhaaba. Video biraatiin amma walitti deebinutti